Tajaajilli humna elektirikaa Itoophiyaa dhiheessii humna ibsaa akka biyyaatti jiru ammayyeessuu fi dhaqqabamaa taasisuuf hojii adda addaa hojjetaa jiraachuu beeksiseera. Tajaajila humna elektirikaa Itoophiyaatti Daayirektarri Koorporeet Kominikeeshinii obbo Malaakuu Taayyee keessumaa addaan citiinsaa humna ibsaa jiru hambisuuf filannoowwan jiran hundaa kan fayyadaman ta'uu himanii waliingeettii humna ibsaa akka biyyaatti jiru dabaluuf bara darbee hojii bal'aan hojjetamaa turuu kaasaniiru. Bara kanattis magaalota baadiyyaa hanga 25 ta'anitti karoora qabannee socho'aa jirraas jedhan. Baranas gara 25 qabannee jirra magaalota 25 irratti magaalota baadiyyaa 25 irratti ibsaa annisaan aduutiin maddisiisu kennuudhaaf hojjetaa jirra. Sararri daddabarsaa humna ibsaa yookaan distribution network akka biyyaatti jiru amansiisaa ta'uu dhabuurraan kan ka'e addaan citiinsa humna ibsaa hammaataa ture suphuu fi haaraadhaan bakka buusuun hojjetamaa tureera kan jedhan obbo Malaakuun magaalaa Finfinnee dabalatee magaalota garaagaraa biyyattiitti hojiin sarara duraan turan fooyyessuu fi haaraan bakka buusuuf hojjetamaa jira jedhan. Finfinnee keessatti qofa barana kan xumurre gara doolaara miliyoona 162 neetworkii sirreessuudhaaf hojiin hojjenne guutumaan guutuutti xumuramee jira. Finfinnee dabalatee naannoo Finfinnee kiiloomeetirii 50 magaalota jiran walitti kaniisisu tajaajila elektirikii ammayyaa'aa ta'e kennuudhaaf piroojeektiin hojii keessa kan jiru ta'uu isaati. Kanaan alattis magaalota gurguddaa 6 irratti hojiin jalqabne jira. Kan akka Walaayittaa Sooddoo, Shaashamannee, Harar, Gondar, Dabra Maarqos kan kana fakkaatan jechaadha. Magaalota 10 akkasitti qorannee jirra. Akka biyyaatti qorannoo magaalota 10 keessatti taasifameen keessumaa magaalota naannoo Finfinnee jiran tajaajila humna ibsaa argatan walitti hidhuu akkasuma magaaloti naannoo Finfinnee hedduun warshaa hedduun keessatti kan argamu waan ta'eef tajaajilicha fooyyessuuf bal'inaan hojjetamaa jiraachuus obbo Malaakuun itti dabaluun kaasanii jiru. Speeshaalii magaalota 10 yeroo qorannu magaalota Finfinnee fi naannoo Finfinnee jiran magaalota dhiyeenya kana keessatti magaalota kan akka Burraayyuu, Xaafoo kan kana fakkaatan magaalonni kun magaalota guddachaa jiranidha. Magaalota industiriin hedduun keessa jirudha. Kanaaf magaalota kana dabalatee magaalota 10 irrattis neetworkii ammayyeessuudhaaf piroojeektii qabannee hojii keessa gallee jirra. Sagantaan magaalota 10 keessatti eegalame kun akkaataa xumurameen itti aansuudhaan magaalota 64 keessatti hojiin sarara daddabarsa humna ibsaa haaressuu kan hojjetamu ta'us obbo Malaakuun himaniiru. Itti aanee magaalota 64 akkasumatti akka biyyoolessaatti qorannee adda baasnee bajatallee itti argannee gara hojiitti galuudhaaf haalli xumurree jira jechaadha. Kanaaf kuufamni hojiin kaleessa hojjetamuu malu osoo hojjetamee hin jiru hedduutu nurra jira. Ba'aatu nurra jira. Akka biyyaatitti elektirikii maddisiisu malee elektirikiin madde kun sarara kamiin deemee tajaajila hawaasa keenyaaf kenna kan jedhu neetwork distribution network inni jennu kun bal'inaan hin hojjetamne ture. Kanaaf isa kana reefuu akka tajaajila elektirikii Itoophiyaatti hojjetaa jirra.